kadir beta wan kana wan sinjedo an jechuudha. Oromoo tu gizee mammattee sinjettu dhagaraan badeedhaa fi maaliif hanan darban jedhanii. Oma fedhellee taatee yoo ibsaanis dogongora qabaate yoo atis dogongora qabaatte abbaa dogongora qabu san rabbitu beeka nama yoo kana jedhellee garana qabatte naan jedhanii waan kana garuu usuma laaffiftanii ilaaltanii irra gaarii ta'u. No laal dhaggeeffadhu haadha faatee nuti Harargeen beeknu jaan carcar malee atimee akka intala Arsii takkatti Harargee beektamoo carcar beektaati. Wanni akkas jedhu jiru ka Harargee jechuun carcar jechuudha bar wanni akkas jedhu jiru fakkeenyaaf sikkoof manto ilmaan abbaa takkaati sikkoof kophaa baateen toltama fakkeenyaaf manto arsii gamana maleen toltu arsii gamana maleen toltu akkasitti hin beeku. Waan ofii dhaggeeffadhu ati carcar lixaa jechuu dhageesse moo Harargee lixaa jechuu dhageesse? Sani wallaahi hin beekne ani. No akkamitti hin beekne amma fakkeenyaaf ayyoon dhalataa Harargee lixaa ta'e dhalataa Harargee lixan na beekta moo dhalataa carcar lixan na beekta? Ani barre ani Harargee an takkumatti hin beekaa barre Hadir khalaas kanuma laala manuti malee ani Harargee jechuun beeka malee ani dhiyoo matan Harargee gaafa ma wal dorgommii minaamina jedhan saniin arge malee ani duran Harargee takkumatti hin beeka gaayis maal taasisan nu dubbadha wallaahi kana waan ofii wanni nuti dubbataa jirru si galee laal Harargeen takka akkuma Arsii lixaa Arsii baa ilmaan abbaa tokkotti nuti uummanni Arsii Harargee lixaatii fi Harargee baa jaamnu malee nuti Harargeen takka Harargee lixaa ona ituuti yes it is okay rakkoon qabu garuu immoo nuti Harargeen tokko jarri kuni laal jaaramaniiti uummata Oromoo adda buqqaasaa jiran kana wanni nan irratti dubbataa jiru amma kaleessa wanni dubbiin tun irraa kaate kaleessa Sheekh Amini biroo faadhaa fi ustaazii ibsaa faadhaafuu makiinaa bittanii si galee Faransuleetiif makiinaan binne silaa carcaroon tiyya jeenu yaammate qaata binnee fi jaan kana ammoo inni na gubeen si galee tokkoffaa si galee Sheekh Amini birootii fi Faransulee wanni waliif fidaatii sin jiru si galee. Bakka kana wanni ilaaluu qabdanii carcar tiyyaa fi Harargeen tiyyaan eenyu. Harargeen eenyu carcar eenyu waan kana gallaaluu qabdanii jechuudha. Fakkeenyaaf nuti arsii keessa eenyu jira ilmaan sikkoo mandootii jechuudha. Ilmaan arsichaati. Argitanii oma fedhellee ta'e eenyuun irraa kutanii tolan. Bar eenyuun irraa kutanii. Bar Harargee irraa buqqaanaa nuti Harargee nuun injiinaa jechuutti jiranii bara malaa waan. Atiif ibsaanis osoo gadi buutanii gara biyyaatitti Harargee keessa gadi buutaniiti. Osoo inni carcar jedhee fiigeeti yookaan ammoo kana jettee fiiddee akka lukatti isin cabsan ni beektanii miti warri biyya akka isin jalaan nagin. Wallaahi waan ati jettee kanaaf mijiyyoo takkaa jira miidiyaa kanarra akkuma ibsaa kanatti nuti carcar malee Harargeen beenu jetteetis shortaan suudii gurra qabee galche. Wallaahi galtee torbaan tokko osoo hin ta'in Harargee dhiifama naa godhaa warri biyyaa akkana miidiyaa irraa ilaaleessanii miti jette tokko. No jechuun. Namni boru guddatu isin ilmaan boru ol guddattan isin ilmaan boru lafaa ol deemtan tokko dhaloonni qubee tokko waan hin taane qabattaniitiin deemuun yoo tokkollee dogoggora. Reefu si hojjinaa sa'u jee kutee mi natti ergataa jiru rabbal kaaba. Laal gartaa dhafaate reefu si hojjinaa sa'u jee kutee mi amma natti ergatee jira laa. Agartee? No jalaa qabiiti wal fahamsiisaa isin ilmaan abbaa tokkooti afaan takka haasoftanii wal fahamsiisaa. Anammas kanii hojjaaso Oromooti jenaa dhaggeeffadha yoo inni Harargeen takkatti amane qofa laal dhaggeeffadha ijoolleen teenya keessattuu ijoolleen Harargee dhaggeeffadha. Oonii fi inni gartee Harargeen takka ka itti amanu ta'e wajjinaaso sanirraa kaafee immoo hanga inni gabbee Harargeen takka juutti dhiisuuf hin teenyu jalaa nafnu isin ammoo warri gartee uffata kaayyattanii osoo inni achitti isin xiqqeessu ati uffata carcarimoo uffata Harargeen naqatte siin jecha si xiqqeessaa ati warri mana isaa dheexu immoo wallaahi wabillahi sumaa magan akkasii waan ofii galatoomii dhiifamu okkee. Ishi wal fahamsiisaa garuu iyyuu waan hin taane wal keessa onnan jedhina. Ya Rabbi. Asii waa dubbadhu shamarran arsiin arrabsiisiftaa keessaa bahi arsiin arrabsiisiftaa keessaa bahi jira garaana nyaata ummanni Harargee kun akka malee garaana nyaata dhiifama Rabbi dhiifama naa godhaati wallaahi ummanni Harargee garaana nyaatan dhiifama naa godhaati gaafa sikkoof mandoo wal dhabdu gaafa kutaan biraa wal dhabdu jaarsi
Hararge jaarsonni jechuudha warroonni araara buusanii walitti hidhanii harargeedha jechuudha. Ijoollee harargeetitu walitti hidhaa jechuudha. Ijoollee harargeetitu walitti mataa qabaa jechuudha. Argitanii asirraa jaarsummaa ta'anii kan walitti qabaniitiin jedhanii isaanii jechuudha. Garuu gaafa isaan wal dhabaniitiin jedhanii namni gidduu isaanii bu'ee dubbatee dhiisaa jedhee kanallee afaan dha'ee kanallee afaan dha'u hin jirullee maa dhabame namni dhugaa itti mee dhiisaa jedhee kanallee dhoggee kanallee dhoggu maa dhabame baay'isa waan intala gandaatii miti. Quanto me golga huddu deetti haasuuqaniiti bahi. Haati haati gowwaadha itti asitti gandummaadhaan hudduu sukkumachuu dhabe. Tis michi. Minira zifzift. Qulqul jetti qulqulaam. Nama afaan keessa dha'uu dhabdee jira lachuu yoo akkana godhatti malee namni afaan keessa dha'uu osoo jiraate takkitteen isii afur baafattee hin dubbatu. Ani intala gandaatii miti ani intala Oromoo kutaa kola takkaati. Hello? Welcome. Welcome. How are you? I'm good. I'm good. Shergraya life card mark. Hada ta Shergraya. Shergraya. Are you ready today? Are you strong or you power? About son, welcome. Are you today? Yeah. Are you small or you strong? And me, I am every day. I am strong. Oh, strong. This last week and you cut no about okay. What? You last month you small. Last No, month. Yesterday is not today. Yesterday is not today. Today is bad. Yesterday is good. Not today. Yesterday is not today. Yesterday is strong. Today is Yesterday strong. is not today. Yesterday is not today. Ani. Today you strong. Okay. Shoot Okay, the- no play, no play. Oh, no, wait. Now I'm starting live to 1 minute screen. شاشة قراءة guys. شاشة قراءة live كشرنا. هلو. ماشي قراءة live كشرنا. بسم الله. Guys, أنا how much game? 5, 3, Okay. 5. Yeah. How much win? Baattu ta'a. Yaa sii dawalanaan jettee turte. Naa akkuma yaadda keetiitti akkuma isaan jedhan hundi si haa taatu gabaa'umatti. Dhaamsa kee akkasumatti nama lacheenuu gaheetiin jira geesseefi jira. Akka naannoo du'aa inni geetti akka naannoo du'aa yoo naa goote jettee hin geetti. Akkasii. Miidhaan kun viidiyoon ta'a moo suuraan ta'a? Kau asin ba kau ane. Ifi fara na dumatte. Assalamualaikum. Waalaikum salaam. Sagaleen tanda gamtu fi sagalee ol fuudhi maal sodaattu? Waalaikum salaam. Ay qashti. Yoo dubbattee sodaatti. Dubbanni. Maalin beeka sagaleen natti sodaatte. Girri dhiiska maal sodaadha eenyu sodaadha silaa maal balleessee maal irratti sodaadha. Alhamdulillah rabbil alamin kharman siin wal arganam addunyaan naa guutamte. Oy kau asin bana fiye. Geema tabanna. Yeroo barbaaddes sharri Asin nagarii soqaa. Harmatas banu wallaaloo gammachuu keessa miira keessa seenee wallaahi lazim. Maali? Maal akkata gammadee antar waan na dhibeen. Wallaahi waan hin gammadee na dhibeen. Waay. Maa? Hin beekan. Innaama gammachuu. Astagfirullah. Kaliin sagalallaa foodhaan arsii raggaxi jettee paamurii itti hortaamne duuba teettee. Akkana. Walaa
raggaxi jedhee laa gaafsan osoo achi ganna baasuu baate gaafsan gara laafoo si raggaxee oole si laa ibsa. Wallahi. Wallahi bareechisee si raggaxa arsii raggaxe jettaan isa. Jachi kiyya dura namni of komata beektaa yoo obboleessa kiyya waan akan naan kanneen eenyu waan akan sani rakkoon jirtu. Saniif ati harargee taatee arsii akka barbaadde kennuu ni dandeetta arsii taatee harargee akka barbaadde mirga sun. yaa odoo anamma odoo obboleessa kiyyaa waan kanneen naaf immaa naa kana jechuun ni taatime minaafi naafsii walirra dhiyoorra beetiin talte amaaraa sun maanaa kan oolte jee yoon beetii arrabse mee maal fakkaatu. Ati fakkeenyaaf obboleessa kee wajji yoo walitti aarii qabaatte kabiraa obboleessa kee san dhufee yoo kiise maal rakkoo qabu? No rakkoota kan qabu naaf iyyee wallahi. Anamma lakkifatu waan an nagaan barbaada amma nagaan si wajji haasa'uu dhufeen. Ara naaf wajjin taa'u fadhaa waadha faate. Taa'ee rakkoon qabu kunooti naafiin. Wallahi je. Wallahi je. Nama tokko nuuf daaree takkaan naafi wajji. Na hojii taphanuu naafi. Ada sirra gata wallahi. Sirra gata. Lubbu. Lubbuun kami? Ada baate. Hagaltu. Abidjan. Akkame. Lubbu jette sa? Lubbuun jee maalin balleesse naafiyyee? Ni dogoggore. Tolchite ati dogoggortu asiin jedhuudde. Lucky. Inni dogoggoruu bara ibsaan maal jedhee dogoggora ibsaan takka ta'u tiktokii kana erga dhuftee dogoggortee beektaa iyyuu ati. Hin beeku wallahi. Kana jedhaa bara. Namatti hin bu'anii. An kana jedhaa bara. Maashaallah tabaarakallah. Ibsaa rafii rooba jira. Bar dhuga baantaa bar inni nama rooba. Kobaara fuutana malee jara kana ijoollee arsii tana lameen keessaa takka fudheetin deemee rafa. Mee eenyu fudhee rafame? Mee naa barreessaa jara keenya. Mee waan ofiiti moo naafi moo naa barreessaa. Ay naafi jaartaa namaa fudhattee rafta mucaan sileen dhabu. Omantiin guutuun naafi itti kan. Naafi laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah. Naafi. Waan soddaan aduf. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Naafi waan ofii fi Khadir. No dhaabbadhu geemaa taphachuun barbaadu dhiifama dhageesse. Maal barbaadde rabshaan tolumte ajandaa tokkoon tol achi deemte odeeffadhu ajandaa nagaa barbaadde. Kalas siitu ka ibsaa si barbaadan anjaaniiti oonii fi dhugaadhaan agartee ka haasoo deemtu taate koottuuti haasai. Inaasoo si wajjin haasoo. Kalas haasoo yoon qabaanne nagaatti garuu ammoo dhaggeeffadhu harargee diiguu hin dandeessu. Harargee arras boros kanaaf. Harargee walitti qabnu dhaggeeffibsaa dhaggeeffadhu tasgabbaayitee haasa'e. Amalaan mucaan laan argaa dhageetii ta'e jibbitee fiigaa kutte anamma ishii jalamti. Dhaggeeffadhu. Deemtee naafi wajjin raa gulunaa si wajjin haasa'e naan jette ijoolleen teenya nagaa. Dhaggeeffadhu si kanaa bar gosummaa laala argitanii jedha keenya. Ijoolleen teenya jeelaa agartanii ijoolleen teenya jeelaa agartanii ijoolleen teenya si wajjin haasa'e naan jette agartanii uummata gandummaan sammuu cufte jechuudha. Isi jarri kun uummata akkanaati agartanii mijara keenya ijoolleen harargee akkana baradhaa